warraa fitnaa jechuudhaani gara waraana isaaniitiin dubbachaati jiran. Mootummaan Yemen mootummaan Huuthiidhaa gara Haaniin akka isin jechaa jirtutti nuti biyya teenya eeggachaa jirra bitamtoota keessanis biyya tana keessaa ni baafnaa jechuudhaani barruu adda addaa karaa waraana isaaniitiin gadhiisaa jiranii isin jechuu barbaada. Gara Haaniin mootummaan Israa'el akka gartee arraan tana ibsa baastee jirtutti inumaatu ibsa kana karaa Prime Minister isaaniitiin miidiyaa irratti gartee viidiyoo waraabanii gadhiisanii jiran. Prime Minister Israa'el akka juutti naannoon Golan Heightiidha. Golan Heightiin tuni gartee nama hin beekneef lafa Siiriyaadhaati. Lafa Siiriyaadha warri Israa'el kuni amata 20 dura akka gartee buffer zoneidhaa takka gartee if eeggannaadhaaf jaaniiti lafa tana gartee akka waraanni lachuutu hin seenne godhanii amma immoo waraanni isaanii gartee guutumatti Golan Heights tana fudhatee alaabaallee irra dhaabbataniiti jiran. Kanuma ilaalchisee guyyaa irraan tanaa mootummaan Siiriyaadhaa mootummaan duraanuu gartee hojjettu Israa'el taate lafa tana warri Israa'el fudhatanii inumaatu teenya jaanii labsuu kana dura dhaabbanne jechuudhaan barruu baasaniiti jiran. Akkasuma sanitti mootummaan Saudi Arabiyaatis Golan Heightiin lafa Siiriyaadhaati jechuudhaani isaanis balaaleffannaa warra Israa'el kana gara barruutiin akka Siiriyaa tana deeggaran ibsaniiti jiran. Garuu wanni gartee amma ifan tahin guyyaa irraan tanaa hiriira gurguddaatutu magaalaa naannoo warra Kurdiidhaa karaa kaaba Siiriyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Hiriirri kunis kan dura dursoo balaaleffannaa mootummaa Siiriyaa ta'amman tanaatii fi akkasuma sanitti waan warri Israa'el lafa isaanii irraa saamaa jiru kana ilaalchiseeti gaggeessaa jiranii. Mootummaan Siiriyaa tuni ifiifi lafti Siiriyaadhaa akka warra Israa'eliin fudhatamtu itti dhiisaa jiran jechuudhaani namni hedduun balaaleffannaa isaanii qofa odoo hin taane inumaatu gartee oofisa mootummaadhaa. Akkuma gartee na duba gartan kanatti oofisoota mootummaadhaa mootummaa Siiriyaadhaati balbalchaa jiran. Yoo gartee footoleen na duba gartan kun isinii mul'ate ibidda ajaa'ibaa gartee oofisa waliigalaa kan naannoo Kurdiidhaa kana keessa kan jiru jechuudha. Okay? Akka malee gartee gubaati jiranii kun hundinuu balaaleffannaa fi rakkoo mootummaa Siiriyaadhaatii fi ummanni Kurdiidhaa kun walii qabu. Keessattuu haalata mootummaan Al-Shaaraadhaa tuni biyyatti gaggeessaa jirtu tana balaaleffannaa isaaniiti. Gara Haaniin mootummaan waraanni Kurdiidhaa mootummaa Siiriyaati wajjin akka ida'amu jaanii labsii dabarsanii itti walii galanii jiran jeetitiin torban dabre isinii himee ture. Garuu immoo afaaniif waraannin isaa gartee mootummaa Siiriyaatti hidhamu taka'u walitti haa naqamanii malee rakkoon biyyattiidhaa hin furamne. Rakkoon tuni ta biyya tana bikka sadiitti fa'aa adda diiguudhaaf teessu jaanii warreen keessa beekan yaada isaanii karaa miidiyaa adda addaatti dubbachaati jiran. Dhiiroo akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan odoon gartee karaa biraatti achi garan galle biyyoottanuma Arabaa kana keessaa guyyaa arraan tanaa mootummaan United Arab Emirates maallaqa akka malee hedduudha yoo xiqqaatee warreen keessa beekan akka jaanitti yoo xiqqaatee doolaara biliyoona 3 haga'u xayyaarra fe'aniiti gara Iiraan geessanii jiran. Dhiiroo na dhagayaa jirtanii yoo na dhagayaa jiraatan taate mee footoo isiniin agarsiisa. Akka gartee isinii mul'atu yoo asirratti isinii mul'ate akkuma gartee asii laayina kana yoo laaltan xayyaara kuni xayyaara gartee deemee United Arab Emirates irraa ka'eeti Teheraan dhaqalaalaa bikku kuni Teheraan ja'a as dhaqeeti asumaan akkana deebi'a. Xayyaarri kuni xayyaara mootummaa United Arab Emirates. Guutuun isaa asirratti isiniin bahu garuu bikka United Arab Emirates jirtuu fi bikka warri Iiraan jiru kanaas laala yeroo hedduu gartee garaagarummaa isaan lameen jidduu jirtan isinii himaatiin ture. Torban dabre kana keessa waan takka isinii himaatiin ture. Keessattuu waan mootummaan Iiraan irra deddeebitee dubbachaa jirtu. Nuti Hormuz kana banuudhaaf mootummaan Ameerikaadhaa ulaagaa nuti lafarra keenya kana deebii itti kennuu qabanii. Inumaatu horii keenyaas daddabanii nuu kafaluu qaban jaanii dubbachuu isaanii ni yaadattan.
Tanani adattan jeetiin abdadda arrantana kuno mootummaan United Arab Emirates akkanatti kuno xayyaara gartee xayyaara kanu Royal Plane da xayyaara gartee kan warri gaa faamiliin nugustichaa itti deemtu jechuudha. Xayyaara san maallaqa guutaniiti Iiraan akkanatti horii gaa maqaan gartee maallaqa Iiraanii geessineef haa ja'anii malee garuu gubboo ofirraa habalaa jiranii jechuudha. Akkasitti koo qabaadhaadha. Waan warra Iiraan tana boodaratti isiniif itti dhufa bikas waa hedduutu deemaa jira Iiraan keessatti. Keessattuu gartee istiraatejii waraana isaanii tan guyyaa kaleedhaa godhan san waan godhaniifii fi waan isaan gartee godhuudhaaf deeman isiniin himne kaleedhaa. Jijjiiruma gartee isaan gaggeessaa turaniin irraa hin isinii himaatu. So sanitti isiniif hin dhufa hundi keessanuu gartee akkasitti naaqoo qabaadhaan isin jechuu barbaadu. Akkasitti gara kaaniin oduun deemtee hara pirezidaantii Ameerikaatti as deebina. Guyyaa irraan tana miidiyaaleen garaagaraa gartee akka isa gaafachaa jiraniin pirezidaantiin Ameerikaadhaa nuti Iiraan tana gartee amma booda karaa lolaatiin isaan kana kuffisuu hin barbaannu. Yoo kan barbaachisaa taatu taate humnaan gartee humna jajjabduudhaan isaan kana dhooyneeti diinaa. Gara biraatiin ammoo carraa gartee karaa ikoonoomii isaanii ta'ammallee kufaa jirtu tana hanga isiin lafa dhooytu tatteenyee eeguudha jeeti dubbachaa jira. Kana keessatti namni hedduun gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa Iiraan sossobuu fi ikoonoomii irratti xiyyeeffannee jirre jechaa jira malee Ameerikaan waan biraatiif qophaa'aa jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti gara mootummaa Iiraaniitiinis guyyaa har'aan tanaa magaalaa Teheraan keessatti walgahii jabduu takkaatu gaggeeffamaa ture. Walgahiin tunis ministeera biyya keessaa takkaa ministeera gartee interior ministeera kajaaniin ministeera biyya keessaa kan Paakistaanii fi ministeera haajaa alaa kan Iiraaniititu Teheraanitti walgahii jabduu gaggeessaa turan. Walgahiin tuni Ameerikaadhaa fi warra Iiraan lafa dhiisan san odoon taane daddafanii gartee akka mariidhaan Hormuz kana bananii fi inumaatu gartee haaretti Ameerikaa fi warri Iiraan haasawaa isaanii itti fufan godhuudhaaf hojjechaa jiranii. Inumaatu miidiyaaleen tokko akka jechaa jirutti yeroo gabaabduu keessatti marii Ameerikaadhaa fi warri Iiraan wahirratti walii galuudhaaf ta'an jedhaniiti odeessaa jiran. Kana keessatti mootummaan Iiraan garasiitiin ibsa garaagaraa gartee baasaniiti jiran. Ibsi keessattuu guyyaa irraan tanaa itti gaafatamaan waa'ee nageenyaatii fi akkasuma sanitti security biyyaa kan guyyaa kaleedhaa aangoo fudhate. Ibsa baaseeti jira. Ibsi isaa gabaabinatti nuti Ameerikaa wajjin amma booda gartee wanni nuti walii qabnu Ameerikaan irra deebinee gartee isaaniif ibsa godhuudhaaf waan nuti isaan gaafanne hojiirra oolchuudha qabanii jechaa jira. Kana keessatti inumaatu gartee walii galtee teenya ta'amma duraa san hojii irratti deebisuu qabanii. Horii keenya kan nu duraa qabanii taa'u jiraniin daddafanii nu gadhiisuu waraana isaan Hormuz kana itti cufna jaanii gartee uggurrii nurra kaayanii jiran kana yeroodhaan kaasuu lolaan nu sodaachisuu dhiisuu lola biraa nurra banuu dhaabuu akkasuma sanitti jira. Akkasuma sanitti lola Siiriyaadhaa fi lola Libanaanii fi akkasumatti gartee Hizbollah irra gaggeeffamaa jiru. And then lola Falastiinitti gaggeeffamaa jiru lola Hamaas irratti gartee mootummaan Israa'el gaggeessaa jirtu kana guututti dhaabuudha qabanii. Yoo isaan kana kan goone taate nuti loluma deebinaa lolaaf qophoonee jirraa jeeti haasoo isaa dhiheessee jira jechuudha. San akkasitti quba qabaadhaadha. Oduun gartee ta warra Iiraanii fi Tiraamp keessa gadi hin buune wanta gartee isiniin garsiisa guyyaa irraan tana nugustichi biyya dursoo walgahiin irraan tana Iiraanitti gaggeeffamaa turte tana fakkaatti asuma gartee ministeerticha haajaa alaa biyya Iiraanii fi ministeerticha biyya keessaa kan Paakistaan waliin ta'anii gartee marii isaanii gaggeeffachaa jiranii. Asitti hogguu gartee delegeeshinoonni warra Iiraan delegeeshinoota warra Paakistaanii wajjin marii isaanii gaggeessan jechuudha. San akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan viidiyoo gartee ajaa'ibaa tokko guyyaa irraan tanaa London keessatti gartee gurbaa na duuba gartan kana gurbaa kana qaceeluu laalaadha.
gurbaan kun warra Suudaanii dhugatti gartee arraantana nama tokko ta'eeti seenaa ajaa'ibaa dalagee jira namticha kuni. Warra Suudaanii Suudaan keessatti gaa waan deemaa jiru irreedduun keessan quba qabdin jeetiin adda addaa. Lola gartee gareen lama bikka lamatti gartee adda baatee gaggeessaa jirtu. Gareen takka warra United Arab Emirates inta deeggaramtu taniin isiniin jee warra gartee RSF jaaniin gareen taan ammoo ta waraana Al-Burhaan tan gartee mootummaan Suudi Arabiyaatii fi biyyoottan biraatis gargaaraa jiran keessattuu Ijibti faan. Duba gaa namtichi kuni odoo warra Suudaanii isaa gartee gaa downtown keessa London gartee downtown London keessa miilaan deemaa jiru eenyu harka isiniif fakkaatti? Eenyu harka isiniif fakkaatti? Mee barreessaa mana keessatti. Odoo miilaan deemaa jiru eenyu karaa irratti harka isiniif fakkaatti? Jaarsa Dubaay kana laal. Jaarsa Dubaay kana downtown keessatti gartee odoo miilaan deemaa jiru harke. Okay. Hogguugaa jaarsa kana harke beekee jira. Inni gartee warra United Arab Emirates jaarsa gartee inumaatu lola RSF deeggaruudhaan ummata kiyya fixaa jiru jechuudhaani kophaa isaatti hiriira itti ba'e. Jaarsi gaa kophaa isaan deemu salaas gartee security dhaatu isaan shirjee jira. Security addaa qaba. Security wajjin gartee irran kaayyannee garuu magaalaa keessatti gartee jaarsi kuni nama ummata kiyya Suudaan keessatti fixaa jiru. Jaarsi kuni waraana biyya teenya keessaa gartee gargaaruudhaan ummanni keenya akka dhumu. Akkasuma sanitti saaminsa adda addaati gartee ummata keenya irratti gaggeessaa jiran jechuudhaan London isaa jaarsa kana jala deemee gartee akkanatti arrabsa. Okay? Waanuma ajaa'ibaati. Viidiyoon saagaa akka malee gartee social media gubbarra ammallee oli gad deemaa jira. Inumaatu gartee viral ta'ee bikka gartee gaa namni hundinuu gartee yaada adda addaa gartee irraa barreessu. Inumaatu karaa gartee X gubbarratti akka malee irraa barreessaa jiranii. Kanaas gartee quba qabaaddaadhaa isiniin jechuudhaaf. Tana jidduu Video tokko kan gartee nama ajaa'ibsiisu keessaa xiyyaan na duuba gartan kuni warra gartee joornaalistii waan akka joornaalistii biyya Suudi Arabiyaati. Video isaa gartee inumaatu mootummaan Israa'el ummata Falastiin kana lafarraa fixee hafuura nu baafachiisuu qabdi. Video gartee isaa ju sagalee isaatii wajjin social media gubbarra olii gad oofaati jiran. Namtichi kuni sodaata kamalee dho'isatti odoo naasawin bikka gartee namayyuu walitti qabamee haasoo itti gaggeessu akka gartee space X gubbarratti gartee waan akka space jaanini namayyuu achi keessa seeneeti gartee yaada isaanii dhiyeessu. Akkuma gartee TikTok kana gubbarratti namayyuu ol seenee yaada isaanii dhiyeessu jechuudha. Achirratti gartee mootummaan Israa'el wanni isiin Gaazaa keessatti akkasuma sanitti West Bank keessatti godhaa jirtu shanyii warra Falastiin tana lafarraa fixuudha. Jabeessitee itti fufuu qabdi. Ummanni kun yoo lafarraa dhume malee hafuura baafachuu hin dandeenyu jechuudhaani viidiyoo gartee addaa tokko waraabee jira. Inumaatu dubbiin isaa achitti hin dhaabbattu deebi'ee mootummaan Suudi Arabiyaadhaa yeroo gabaabduu keessatti inumaatu gartee Paakistaanii fi Tarkii wajjin ummata Huuzii kanaas lafarraa fixuudhaaf teenya. Guututti gartee Yaman akka duraanitti biyya gartee mootummaan Suudi Arabiyaa wajjin walitti hariiroo qabdu akka bulchitu godhuudhaaf teenya jechuudhaani dhaadata. Inumaa gartee achitti hin dhaabbanne mootummaan Iiraan tunuu gartee silaa tan durumaanuu lafarraa dhaabamsiisuun irra ture. Keessattuu isaaniitu gartee garee adda addaa gargaaruudhaan shororkeessitoota nutti uumee jira. Mootummaan Iiraan tunis shororkeessituu guddoodha jechuudhaan egaa namtichi kun haasa'u. Inumaa gartee namni hedduun waan inni jee kanaa isumaatu gartee viidiyoo isaa kanaas fuudhaniiti gartee gara adda addaatti akka malee gartee namni hedduun sheer godhaa jiran. Maaliif yaada akkanaa kanaa kan gartee warreen Suudi Arabiyaatii fi warri Qataarii biyyootan Arabaa irra hedduun kuni
yaada kana qabanii tanaafi ammallee mootummaan Israel tuni Falastiin akka feetetti lafarraa fixaa jirti. Jara kanaatutu duubaan deeggaraa jechuudhaan gartee isaan waan kana haasawaa jiran. Yoo yaadattan amma dura warreen joornaalistoota gartee biyya Saudi Arabiyaadhaa isaanii Netanyaahuu wajjin FaceTime'dhaan waliin haasa'u isin garsiiseetiin ture. Yeroo sanitti irreedduun keessa yoo argitan hin beeku ni yaadattanii warri mana keessa jirtan. Joornaalistoota warra Saudi Arabiyaadhaa Netanyaahuu wajjin gartee isaanii FaceTime haasa'u. Jidduu lolli Gaazaadhaa kuni haalaan jabaatee akkasitti gartee nama fixaa turan san. Okay? Inumaatu itti jabaadhaadhaa yeroo gabaabduu keessatti gartee lafa san hundaa'uu achirraa uummata gartee qushaasha kana haa xooytaniiti real estate gartee babbareedaa naannoo sanitti ijaaruuf teessanii gurbaan kunis waan akkasii sana haasa'u jira. Inumaatu yaada tokko haasawaa jiran hogguu dhageeffatu gartee jarri kuni waraquma takka irraa dubbisu jiranii hamma jettu takka jechuudha. Okay? Odoo hin sodaan inumaa gartee konfidensiidhaan haasawaa xiyyaan kun. Okay? Akkasuma sanitti warri Iraanis shororkeessitoota isaaniitu biyya Iraaqii fi Siiriyaa tanaas Libanaanis akkasuma sanitti biyya Yemanis gartee diigomsa isaaniitiif warri gartee duubaan hojjechaa jiru Iraanii. Yeroo gabaabduu keessatti waliigaltee ammaan tana Iraanii Saudi Arabiyaadhaa fi Paakistaanii fi Tarkiin mallatteessan tana itti fayyadamuudhaan jara kana hundaa gartee yoo rabbi jee lafarraa finnaa jechuudhaani xiyyaan kun haasawaa jira. Maaliif akkaataan gartee jarri kun itti haasawan viidiyoon kun gartee viidiyoo dhoo isaa deemiti. Viidiyoo gartee bar akkaawuntii isaa irratti sheer godhee jiru namtichummaan haasoo kun. Okay? Tolega, ittiin fufa waan akkanaatu deemaa jira tanallee gartee quba qabaadhaadhaa isiniin jechuu fi hundi keessanuu dhiyaadhaa warri ammaan tana dhufaa jirtanis egaa karaa mana keessaniitti kan dhufaa jirtanii egaa babarreessaa mana keessatti yaada keessanis jiru. Jeneraalonni lachuutu gartee warra yoo xiqqaatee amata 25 irraa ilaa hanqaa amata 30 waraana kana keessatti dabarsee jiru. Jeneraalota lameen kana akkasuma sanitti warra gartee ajajoota waraanaa afur kabiraatis bikka adda addaa kaayaniiti jiran. Jeneraalonni kuni waraana gartee IRGCdha itti gaafatamaa akkasuma sanitti waraana IRGC itti gaafatamaan amma namticha kana akkasuma sanitti gartee waraana guututti waraana biyyattiidha jechuudha. Waraana kaan itti gaafatamaan namticha kana jarreen kun hundinuu gartee wanni kana godhaafii jiran inumaatu yeroo gabaabduu keessatti nuti lola miilaa Ameerikaadhaa fi Israa'eel wajjin godhuudhaaf deemnaa jaanii waan amananii fi jaaniitii odeessaa jiran. Okay? Lolli Iraanii fi Ameerikaadhaa kun dhaabbachuuf hin deemu jee isin himeetiin jiramu duraas. Tana gartee qalbii qabaddaadhaa. Dubagaa ammaan tana keessattuu gartee za'aa 8 tan Mujtabaa Hameeniitii fi pirezidantiin biyya Iraan torbaanuma gartee muraasa dabre kana keessatti yeroo godhan hin himne garuu immoo sa'a 8tiif akka taanii haasawan pirezidantiin himeeti jira. Okay? Sa'a 8 tana keessatti waa hedduurraa haasawan. Waa hedduu gartee isaan irraa haasawan akkaataa waraanni baatii 6 dabre kana lola itti gaggeessaa ture keessa gabboonni quwatanii jiran takkasanii lamada jijjiirama godhuu barbaadan irrattis wal mari'atanii jiran. Sadaffaan warreen gartee jijjiirama kana gara hojiitti ni jijjiiruu ni danda'an jaanii yaadan jara kana gartee karaa hojiidhaa deebisaniiti jiran. Keessattuu namtichi kun. Okay? Jeneraaltichi kun nama gartee mootummaan Iraan inumaatu gartee IRGC'n akka malee kabajaa qabduuf takkaa'u gartee nama haalaan respect godhan jechuudha. Okay? Namni gartee yeroo hedduu waraana keessatti akka waraanaatti gartee namni guddaan gartee itti kabajamu irra hedduun jeenummaa inni qabu takkaa'u gartee seenaa inni lola keessatti hojjete
Jeneraaltichi kun gartee nama lola Iraaqii fi Iraan irraa eegalee lola gartee bara 80 keessa irraa eegalee nama waraana keessa ture. Nama gaafa sanirraa ajajaa keessa ture. Ajajaan isaan tuni gaa urmii isaa guutuu yoo xiqqaate amata 25 irraa ilaan amata gartee 35 nama waraana keessa dabarse jechuudha. Akkasuma san karaa gartee istiraatijiittis nama gartee haalaan kabajamaadhaati. Gartee haalaan kabajamaadhaati. Gartee haalaan kabajamaadhaati. Gartee haalaan kabajamaadhaati. Jijjiirama silaa biitii barbaadu. Jijjiirama waraanni barbaadu san godhee waraana lolaaf ni qopheessa yeroo gabaabduu keessatti waan jaanii amananiif. Kun amantiin tun gartee karaan isiin irraa dhuftees takka Mustafa Raayi lama dammaas gartee pirezidaanticha Raayis. Pirezidaantichi qormaata addaa ifii isaatiif gaggeesseeti gara Mustafaadhaa ol dabarsa. Akkasuma san warreen gartee Mustafaa jalatti hojjetaniis waan gartee pirezidaantiin fuuldura dabarsee kana ifii isaaniitiifis qorataniiti booda rekomandeeshina gara gartee Mustafaadhaa dhiyeessan. Mustafaan sallaaleeti yoo isaa taate naaf taate jeeti akkasitti approve godhe jechuu. Sogaa kana keessatti wanni gartee irra hedduun yaaddoonni gartee garagaraa ammaan tana deemaa jirtu waraana isaanii kana keessatti let's see wanta katanii singarsiisutu jira. Agtakana obsa yoo isinii mul'atu taate isinii mul'atu jarri wanni isaanii odoo gartee akkaawuntii tana wanta hin goone irraa dabarse. Guddoota akka gartee wannin isinii himuu barbaadu keessa hujiin gartee ammaan tana isinii himu jiru akka gartee riippoortiin as duuba jirtu tuni jettutti waraana gartee waliin naquudhaa fi jijjiirama gartee barbaachisaa kana gara hojiitti jijjiiruun duruun eegalamteeti jirti. Kana keessa wanni gartee ammaan tana warri Iraan godhuudhaaf hojjechaa jiran guddoon lolli kuni gartee hogguu eegalame. Lolli miilaa jechuudha. Hogguu eegalame. Ajaja gartee akka duraanii sanitti dhaabni hundinuu karaa fedhaniin gartee lola odoo gadi hin geessine warri gartee airspaceedhaa hobaadha. Waraanni gartee air force warri misaayilaa warri kun hobaadha. Sanii fi warri ammaan tana qindeessaa jiran kun warra adda addaati. Confusing ta'inaa booda wanni ammaan tana isaan godhaa jiran waraana miilaati irra hedduun isaanii waraana miilaatii fi waraana gartee mekanaayizii ta'e warra gartee taankiidhaan deemu warra artilarii warra gartee meeshaalee adda addaa gartee itti fayyadamee lola gaggeessu jechuudha. Jara kana qindeessaa jiran. Kana wanni godhaniifis gara lachuutu nu gartee karaa biyya isaanii kana biyyoottan akka Iraaqii fi inumaatu gartee karaa baharaatiinis karaa gartee Persian Golfii kanarrattis waraanni Ameerikaadhaa asiin dhufuu ni dandahaa jedhanii waan yaadaniif jecha jechuudha. Akkasuma sanitti karaa kaabaatis gartee naannolee akka Azerbaaijaanii fi bikka biraatti warra gartee waraanni naannoo kanaanis seenuu ni danda'a jedhanii yaadan naannoo kana hunda gartee reinforce godhaa jiran. Tunigaa wanni gartee ammaan tana as deemaa jirtuuf torbaan dabre yoo yaadattan Ameerikaan taankaroota isaanii kan Israa'el keessa jiru irra hedduu isaanii naannoo sanirraa baasaa jiraniin isin hin jee naannoo gartee naannoo Ben Gurion airportii keessa. Naannoo sanirraa yeroo kanaa tana gartee wanni isaan xayyaarota kana baasaniif
haleellaa as deemaa jirtu jeetitiin isinii himaa ture. Okay? Lolli ka'aa jeetiin isinii himaa ture. Okay? So oduu ammaan tana deemaa jirtu tana wajjinis gabaabinatti lola gartee as deemaa jiru kanarratti warri Iraanis gartee yeroo Ameerikaan amma kanatti gartee lola dhaabdee afaan nagayaatiin haasoitu takkaa'u gartee Hormuz banaa maal godhaa jettee dubbachaa jirtu kan akkasuma sanitti horiillee arraan tana dabarsanii Iraaniif kannuun kan gartee reefuun tana xayyaara isin garsiisanis kun hundinuu tooftaa isaan kana karaa gartee lola irraanfachiisuudhaati malee lolli ni dhaabbata jaanii warri Iraan hafuura baafachaa hin jiran. Okay? Garuu immoo wanni isaan ijaan arkaa jiran waraana Ameerikaadhaa kan gartee meeshaalee adda addaatii fi waraana isaanii karaa baharaatii fi karaa biraatiinis jaarmee gartee gaggeessaa jiru jechuudha. Okay? Tanaafuu wanni ga'ama mootummaan Iraan gartee irratti xiyyeeffachaa jirtu lola miilaatiif qophaa'urra jiranii jechuudhaa fi kalee gartee tanaafi gartee jijjiiramni kun godhamee jira. Okay? So tana gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaadu. Okay, itti aansuudhaan oduun takkataniin isiniin barbaadu. Mootummoonni United Arab Emirateidha akkuma gartee viidiyooleen garaagaraatis gartee gabbaahaa jirutti keessattuu gartee MBZ'n pirezidaantiin United Arab Emirateidha guyyaa arraan tanaa imala adda addaa gartee moolootaa fi akkasumas shopping centerii faa dhaqee gartee daawwachuu eegaleeti jira akkuma amma duraatti jechuudha. Kunis mooraala ummata isaaniitii fi akkaataa gartee namayyuu karaa daldalaa deebi'u nuti lolarraa karaa gartee nagayaatti deebi'u jirre jechuudhaan ummata agarsiisaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Garuu mootummoonni miidiyaaleen gara warra Iraan akka jechaa jiranitti mootummaan United Arab Emirates ifii isaaniitiifis lolaaf qophaa'aa jiranii. Lolli kun ammaas kan gara Iraan irratti gartee gaggeeffamuudhaaf taa'u. Tanaafuu yeroon gartee haleellaan isaanirra godhamuu qabdu amma jechuudhaan babarreessaa jiran. Okay? Tanaas akkasitti quba qabaadhaa. Maaliif wanni guddoon takka akkuma gartee amma durallee beeytanitti mootummaan Israel United Arab Emirates keessa waraana gartee kan dho'isaadhaa hedduudha qaban. Waraanonni kuni kan gartee ammallee achirraa qophaa'anii lolatti gaggeessuudhaaf deeman jechuudha. Bikki gartee warri United Arab Emirates jiruu fi Hormuz tuni walirraa fagoodhaa miti oomaan jidduu haa jirtu malee. So tana hunda gartee gartee ifatti jirri kuni irraa dubbachaati jiran. Si arrallee gartee miidiyaaleen garagaraa waa'ee misaayilota Ameerikaa kana irraa dubbachaati jiran. Misaayilonni Ameerikaadhaa akka malee dhumeeti jira. Mootummaan Ameerikaadhaa amma gartee lola godhuu hin dandeessu. Rakkoo misaayilaa waan qabaniif jecha rakkoo misaayilaa tuni Ameerikaa qofa otoo hin taane Yukureen illee hafuuratti kutaa jirti. Tanaaf gartee mootummaan Raashaadhaa akka malee haleelaa jiran jaaniiti dubbachaa jiran. Inumaatu gartee waa'ee lola Yukureeniif Raashaadhaa arra irraan dubbanne isaanis akka ajaa'ibaatti gartee walitti jiranii. Keessattuu gartee arraan tana mootummaan Yukureen akka jechaa jirtutti diroonnan keenya qofaan yoo xiqqaate nama 10 akka uummata Raashaadhaa ajjeefnee jirra jechaa jiran. Akkasuma sanitti namni yoo xiqqaate toora gartee nama 28 haga'u madaa'anii jiranii jechuudhaan odeessaa jiranii. Mootummaan Raashaatis gara isaaniitiin haleellaalee gartee misaayilotaan bikka adda addaa dhawaatii jiran. So sanis gartee akkasitti quba qabaadhaa. Oduun tuni lan xiqqoo gartee waan xiqqoo takka wanni ajaa'iba namatti taatu mootummaan Liibiyaa gartee takka arraan tana akka jechaa jirtutti amata dabree gaaza gurguruudhaan yoo xiqqaate doolaara biiliyoona 10 harkannee jaaniiti odeessaa jiran. Mootummaan Liibiyaadhaa kun isin hin jiru Liibiyaan tuni mootummaa 3 qabdi. Okay?
mootummaa sadii qabanii garuu immoo mootummaa addunyaan quba qabduun baanaan mootummaa gartee recognized government yaanii gartee tamaqaatti dhawan okay isaan qofaatu gaasa gurguruu danda'a warri biraa immoo gaasa karaa hattummaatiin gurguran okay so mootummaan tun akka jettutti amata dabre doolaara biliyoona 10 gaasa gurgurannee jechaa jiran garuu amata kana odoo amanni nuu hin dhumin yoo xiqqaate doolaara biliyoona 18 gurgurree jirraa jaaniiti gaa odeessaa jiran okay wanni ajaa'iba namatti taatu garuu arraan tana eegi gartee mootummaan akkana itti dubbatte booda galgala kana warshaa gaazaa gartee xalilchituu gaazaa tan warri Liibiyaadhaa harkaa qabu mootummaan Liibiyaadhaa kaampaanii isaanii gartee nook jaaniini tan gartee harkaa qabu naannoo Zuwayyaa jaamtu achi dhaqanii nama kanaa gubee nama sanii gubee namni beeku hin jiru garuu immoo drooniin haleelanii bikki gaazaa akka malee balbalaa jirti. Okay? Tanaafin isiniin jaa like lolli kuni lola enerjii si jennee gartee hogguu haasoynu. Yeroo gartee biitii takka hedduu gurgurachuu eegalte gatiin gaazaa kanaa kun gartee akka qaala'uuf haleellaa akkanaa tanaatu gadhiifama. Okay? Zaawiyaa maqaan isiidha. Okay.